Dubartoonni jechuudha barumsarraa fagoo jiranii jechuudha. Abbaa manaa isaanii galgalaaf ganama gubanii ibiddarra labalabanii gubanii sanaan booddee sabbaa isaa dhaqaa boonuu dhala tokko dhallaadhaa adabatee ta'a. Eessayyuun naqu dhala isaa laalee adabatee ta'a. Akkamati nagaa keera jirta rabbitta toloonoo nagaa koo hin qalladdamooti. Wallaahi hin qalladdamoo dhiira hiitee keessoo kan dandeessu jaalalaa fi ulfinaa fi kabaja yoo qabaatteef malee dhiira ibiddarra labalabaa dhala tokko dhalee dhala lama dhalee inshaallah 12 yoo dhalteef iyyuu si dhiisee deemuunsaa ifadha kun. Namni jireenya rahaa barbaada malee namni jireenya gammachuu barbaada malee dhimmatti shawwa'amaa akka foonii shawwa'amaa labalabamaa jiraatuuf hin jiru giiftii ko. Biyyi nagaa miti moo ati kootee isee qumaara ofitti taphachaa jirta beektamini. Nadhiiseen deemattee daraddari maaltu nu dhibe nuun machii maffaasaa si gargaarra miti. Warra kaayyoo akkasii keessa jirtan dafaa abbaan manaa keessadha wanta inni barbaadu dafaa jaalala dhugaatti kennaa. Galgalaaf ganama ibiddarra keessee gubdee dhala 2-3 yoon dhalee fadabatee taa'etti. Yemirrii keedhaa gawwa.